akka naannootti raawwilee hojii fayyaa muuxannoo isaanii qindeessuu fi kanneen biroo irraa baratanii galaa imala isaanii taasisuun akka itti fufsiisan gochuuf karoorfamee hojjetamaa tureera, hojjetamaas jira. Hojiilee seektarri fayyaa hojjetu keessaa hojiin baay'ee bal'aa, baay'ee murteessaa ta'e hojii guddaan tokko fi hojii ajandaa waggaa 5 karoorfamu keessatti qabame keessaa tokko hojii aanaa ceesisuuti. Riifoormii bu'oota fayyaa irratti xiyyeeffannaa guddaa kan inni hojjechaa kan turre keessattuu dhimma aanaa ceesisuudhaan wal qabatee dhimma aanaa ceesisuu ajandaa hooggansaa akka ta'u, ajandaa qaama hunda akka ta'u, almost ajandaan aanaa ceesisuu ajandaa seektara fayyaa jedhamee erga moggaafame irraa kaasee akka biiroo fayyaa Oromiyaatti xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechaa turre. Aanaalee baay'eedhaas moodeela goonee jirra jechuudha. Dhiyeenyatti keessaafuu almost bara 2012 irraa kaasee haga waggaa 2015tti aanaaleen keenya tirendiin isaanii moodeela ta'an dabalaate kan dhufe jechaadha. Dabalaate kan dhufe bara 2012 keessa aanaan dhumarra moodeela turan aanaa 2 ture. Almost Duulluqqii fi Harargee Gursum turanii. Sana boodeegiin bara baraan aanaan dabalaa dhufe. Hojii aanaa ceesisuu akka godinaattis akka naannoottis barootanii 4-5 darban keessatti hojjetamaa tureera. Hojiilee fayyaa sadarkaa barbaadamuu fi qulqullina eegamuun milkeessuun fayyaa hawaasa naannoo keenyaa mirkaneessuu irratti shoora guddaa kan qabudha. Hojiin kun kenna tajaajila fayyaa mirkaneessuu keessatti dhiyeessii amma danqaa ta'e mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qaba. Baroota darbaniifis karoora tiraansfoormeeshinii seektara fayyaa tokkoffaa keessatti hojiilee kanneen akka ganda adda duree horachuu, dhaabbilee fayyaa bu'uuraa raawwii olaanaa galmeessan qabaachuu, miseensaa fi fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa horachuu fi istaandaardii hooggansa fayyaa hojiirra oolchuu raawwatamaa turaniiru. Abbaa warraa tokko adda duree taasisuu, keellaa fayyaa adda duree taasisuu, mana barnootaa adda duree taasisuu, buufata fayyaa adda duree taasisuu, wantoonni kun walitti ida'amanii ulaagaa dhimma sanaaf taa'eef kan guutu yoo ta'e aanaan tokko ce'ee yookiin immoo tiraansfoormid waradaa jennaan. Aanaan tokko adda duree ta'uudhaaf ulaagaa taa'etu jira. Ulaagaa inni tokkoffaa tajaajila uwwisni inshuraansii fayyaa 85% fi isaa ol ta'uu qaba. Tokko kan. Inni lammaffaa buufataaleen fayyaa keessaafuu hojiilee riifoormii irratti hojiilee safartuu raawwii hojii ijoo kan jennu irratti hojii ganda adda duree taasisuu irratti moodeela ta'u gandi aanaa san jala jiran sagantaalee safartuulee aanaa ceesisuu saniin adda duree yookaan ta'utee aanaa san adda duree ta'uu dandeenya. Hojii kana keessattuu inshuraansii fayyaa hojii wal qabateet bara kana jijjiirama addaatu dhufe aanaalee cahan keessa hundumtuu parsantaa eeggamu oolu jechuudha. Hanga parsantaa 100 fi 100 olitti raawwatanii. Ganda modeelessuu qabna. Akkasumas immoo buufata fayyaa raawwii olaanaatti fiduu qabna. Istaandardii hooggansa fayyaa akkasumas inshuraansii fayyaatiin raawwii olaanaatti fiduu qabna waan ta'eef sanuma giddu galeessa godhachuudhaan dhaabbilee fayyaa keenya akkuma jalqaba kaase parsantii 88.4 raawwii olaanaatti fiduu dandeenya. Ganda keenya parsantii 89 adda duree gochuu dandeenyeerra. Ajandaan aanaa ceesisuu kun immoo jalqabni isaa maatiirraa eegala. Maatii adda duree horachuu irraa eegala. Maatii adda duree irraan immoo ganda moodeela yookaan ganda adda duree horannaa. Achirraan immoo PHCU tti ol dhufna jechuudha. PHCU'n immoo walitti qabamanii raawwiin isaanii aanaa moodeela hojii fayyaatiin aanaa moodeela ta'e uuma jechuudha. Godina Shawaa Kaabaatti hojii fayyaa irratti haala qabatamaa turee fi ka'umsa hojii muuxannoo isaanii ta'uu danda'e akkasitti ibsu. Shawaa Kaabaa fi godinni Arsii Lixaa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo deemuudhaan muuxannoo fudhatanii turan. Bara 2014 keessa muuxannoo fudhatanii turanii muuxannoo san kan hammate maali gaggeessaa aanaa jiru keessaafuu hooggansa dabalatee bulchoota aanaa dabalatee kooree qindeessituu godinaaleedhaa ijaarsa dhaabaa paartiidhaa keessaafuu hojii fayyaa kan hoogganu dabalatee ogeessota buufataalee fayyaa ogeessota olaanoo godinarra jiran hooggansa godinaa dabalatee Harargee Bahaa deemuudhaan muuxannoo fudhatanii turan. Muuxannoo isaa irratti achirraa fudhataniin yeroo olii deebi'an kaka'umsi guddaan keessatti uumame jechaadha. Gara Harargee Bahaa aanaa Jaarsootti hooggansi siyaasaa
ogeessi fayyaa daayirektaroonni buufata fayyaa deemanii muuxannoo Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo fudhannee deebine isarraa kaanetti erga deebine booda immoo boqonnuma qophii keessatti akkam goone waan sadarkaa Harargee Bahaatti ilaalle san godina keenyatti aanoota keenyatti lafa qabsiisna kan jedhu sadarkaa maanaajmentii waajjira eegumsa fayyaatti mari'achaa turre ogeessa godinaan mari'annee marii keenya erga xumurre booda immoo koree qindeessituu godinaa fi koree qindeessituu aanaa wajjin maaliif gama tokkoon muuxannoo kana lafa geechisuun akkamitti danda'ama kan jedhu lammaffaa immoo akkamitti godinni keenya godina adda duree ture maaliif duubatti deebi'a kan jedhu bifa quuqama guddaa qabuun koreen qindeessituu godinaas aanaas irratti erga mari'annee booda sosochiin sadarkaa godinaa jalqabame sadarkaa aanaatti gadi akka bu'u sosochiin sadarkaa aanaatti jalqabame immoo sadarkaa buufata fayyaa sadarkaa keellaa fayyaa fi sadarkaa hawaasaatti sosochiin mariin hawaasaa gaggeeffamaa tureera marii kana keessatti hubannoon guddaan akka uumamu erga muuxannoo aanaa ceesisuu godina Harargee Bahaarraa fudhannee deebinee akka qabatama aanaa keenyatti jijjiiruudhaan karoora aanaa ceesisuu qopheeffanne wareegamni nuti Harargee dhaqnee yoo deebinu kaffalle nama kana yaadannoo isaatti ta'a jennee nama wareegne sanaan konkolaataa lamatu nu jala baay'ee miidhame garuu namni tokko immoo nu jala wareegama kaffalle sanaan wal qabate waan isaaf yaadannoo ta'u aanaa ceesisuuf achi deemnee aanaa kana ceesisuu qabna toora jedhu hojiiwwan guutuu xiiqii hanga ekstenshinii ga'utti haga abbaa warraa ga'utti haga bulchaalee gandaa ga'utti haga gaggeessaa aanaa ga'utti bulchaa aanaa dabalatee karaa guutuu ta'een hojii kana xiiqofneeti malee baay'inni addaan nu dhufee miti namni biraa dhalatee miti asitti namoo duraan ture hojjetuma duraan turetu akkasitti ilaalcha isaa jijjiire waan hojjechuu danda'u kan hojjeta. Irraa fudhannee ogeessota gandatti kan gadi buusne jechuudha. Ogeessonni buufata fayyaa keessatti tajaajila kennan sadarkaa sagantaa ofii isaanii fi oonii isaanii otoo eenyuun jedhin gandatti gadi buusnee sadarkaa gandaatti deeggarsaaf hordoffii kan adeemsisaa turan jechuudha. Harar deemnee muuxannoo fudhannee akka dhufneetiin sadarkaa aanaatitti sosochii hawaasaa uumnee gara buufata fayyaatitti dhufnee abbootii gadaa, abbootii amantaa, caasaalee gandaatii fi namoota murteessoo ta'an gandarra waamneeti sosochii hawaasaa gaggeessine jechaadha. Sosochiin hawaasaa kun buufata fayyaa irratti akka hin dhaabanneef gara gandaatitti sosochii hawaasaa uumuutti teenye jechaadha. So inni guddaan milkaa'ina buufata fayyaa kanaatiif inni guddaa dhannee nuyi madaallu keessaa maalinni hirmaachisummaa hawaasaa nuyi bara kana taasisaatti turreen buufanni fayyaa kun milkaa'uu danda'eera jechaadha. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa keessatti dhimmoota fayyaa wal qabatanii raawwatamaa turanii fi muuxannoo ta'uu danda'an hedduun jiraachuusaa dubbatu. Godina Kaaba Shawaatitti muuxannoon akka Oromiyaatitti akka irraa fudhatuuf qopheessinee torbee dhufu keessa godinoota hunda achirratti yaamnee jirra muuxannoo isaan irraa fudhatuu jechuudha. Biirootti aanaaleen kun dhugumaan adda dureedha inni ulaagaa taasisan giddugala godhachuudhaan ogeessi asii gad erginee biiroorraa mirkaneessa taasisnee jirra. Aanaa afur laalle miti aanaan afran laalle adda durummaadhaan dhugumaan ulaagaalee san hunda guutanii moodeela ta'anii jiran. Aanaalee jahan ceesisne jennee karoorsine bara kan aanaaleen jahanu akka cehan hojjennee jirra. Aanaalee jahan cehan keessa aanaaleen afran verifikeeshinii ogeessonni naannoo hojjetaniin afranuu cehanii jiran jechuudha. Afranuu kan cehan keessa bakki ammatti argamu aanaa Wucaalee buufata fayyaa muka xurriiti. Akka aanaattis aanaa tiraansfoorm ta'e akka buufataattis buufanni fayyaa ammatti argamu kun buufata fayyaa raawwii olaanaa qabu keessa isa tokko. ODF irratti ganda digdamman baadiyyaa qabnu keessaa yoo xiqqaate gandi 17 ODF firii ta'ee hojjetamee jira jechuudha. Parsantii 91 ta'u abbaa warraa adda duree taasisuu dandeenyeerra. Seektaroota qindoominaa fi qooda fudhattoota walitti dhiyeenyaan hojjechaa turaniiru. Hojiin aanaa ceesisuu kun hojii seektara fayyaa qofa miti. Hojii deeggarsa qaamolee adda addaa gaafatu, hojii xiyyeeffannaa hooggansa siyaasaa gaafatu, walitti qabaan ce'umsa aanaa kanaallee sadarkaa gadiititti bulchaa aanaati, sadarkaa godinaatitti bulchaa godinaati, sadarkaa naannoottis akkasumatti hamma itti aanaa pirezidaantiitiin hoogganama. Qaamonni adda addaa immoo deeggartoonni keenya, ogeessonni keenya godinarra jiran, aanaaleen adda duree naannoo godinaalee keenya garaagaraa keessa jiran dhufanii muuxannoo fudhachuu qaban jennee ogeessa achitti galchinee guyyaa 15 oliif hojjechiisaa kan turre ogeessa naannoorra jiranii jechaadha. Kanaaf muuxannoo gaggaarii adda baasnee jirra. Dhiyeenyatti immoo godinaalee hundinuu deemanii kan ilaalan ta'a jechaadha. Doominni seektaroota adda addaa wajjin qabnu haalan kan nu deeggaru waan ta'eef isaanii wajjin illee qindoominaan taanee karoora baafannee jirra. Manni barumsaa keenya yaa dhaqxanii ilaaluu dandeessu manni barumsaa keenya moodeela
farasteed kiitillee ni qabu mana fincaanii fooyya'aa ni qabu fi wantoota isaan barbaachisan gumiiwwan adda addaatillee guuttataniiti kan jiranii jechuudha. Hafteen barattoota shamarranii akkasumas illee harcaatiin barattoota shamarranii baay'ee guddaa ture. Erga gumiin kun dhaabbatee erga gumii kana marsaa keessatti idileessine hafteen barattoota shamarranii akkasumas illee harcaatiin barattoota shamarranii baay'ee xiqqaateera jechaadha. Caasaa fayyaa egaa UNICEF nu leenjisee booda isaan waamnee isaan wajjin mari'annaa jechuudha. Yeroo walgahii adda addaa yeroo godhannu yeroo barnoota kenninu an barsiisan beeku aga barsiisaa itti himaa yeroo kaan immoo isaantu dhufee nu barsiisa jechuudha. Kanaaf isaanis waan qaban fakkeenya fi wantoota yeroo dingataa otoo kufaniifaa dhiiganii wantoota adda addaa nu gargaaru jechuudha. Warri fayyaan asirran jechuudha. Shamarran sodaatanii barnoota isaanillee gatanii gara manaa galaa turan. Amma erga gumiin kun dhaabbatee booda shamarran sodaa tokko malee dhufanii asitti kutaa boqonnaa sanatti callisaniituma ciisan odoo hin taane kitaabonni adda addaatillee jira isa dubbisanii barnoota fiiteef sodaa tokko malee dhufanii baratan jechuudha. Tajaajilli kun barattoota harcaatee hir'ise. Barumsaa keenya kiraateriyaa manni barumsaa tokko ittiin moodela ta'u ni qabu jechaadha isaan. Hundumaayyuu guuttatanii ni qabu. Kanaafuu manni barumsaa keenya kun moodel mana barumsaa jedhameetiin beekamaa jechaadha. Warra godinatti irraa kaasee buufata irraa kaasee walitti hidhamiinsa jiruu fi akkasumas hojjettoota ganda kana keessa jiran yookaan immoo caasaawwan mootummaa ganda kana keessa jiran dabalatee manneen barnootaa qonna dabalatee ekstenshinii waliin ta'uudhaan hojiiwwan kana hojii idilee taasisanii sirriitti irratti mari'achuudhaan hojiin kun galma ga'uu danda'eeti jira jechaadha. Gandoota moodela ta'an uumuu fi maatii adda duree ta'an horachuun mana fincaanii fooyya'aa qabaachuu fi itti fayyadamaa akka ta'an taasisuun isaanii haala qabatamaan jiru irraa hubachuun ni danda'ama. Ijaarsaaf itti fayyadama mana fincaanii bara kana almost parsantaan naannoo 98-99 ta'u hawaasni mana fincaanii ijaarratee itti fayyadamaati kan jiru jechuudha. Keessattuu ganda moodeela gochuudhaan wal qabatee abbaa warraa hundi mana fincaanii sadarkaa isaa eeggate ijaarratee akka itti fayyadamu dhukkuboota daddarbaa adda addaatirraa bilisa akka ta'u wanni hojjetames waan gaariidha jechuudha. Gandoonni keenya kan qabnu ganda 23 qabnu keessaa gandi 22 moodel ta'ee jira jechuudha. Ganda moodela horachuu naannoo parsantaa 89tiin goolabne. Parsantii mana fincaanii beezlaayinii 67 irraa kaanee 97 irraa amma kan ittiin xumurre jechaadha. Ganda raawwii olaanaa qabu horachuu wal qabsiisee mana fincaanii sadarkaa isaa eeggatu inshuraansii fayyaa hawaasaa mana barumsa moodela horachuu wal qabsiisee akkasumas immoo tajaajila da'umsaa parsantii 85 fi isaa ol cuunfaadhaan parsantaa 95 achiif kan goone ta'uu isaati jechaadha. Jiraattonnis kanaan dura dhimmoota fayyaa fi fayyaa wal qabatanii haala rakkisaa fi ulfaataa ta'e keessa akka turanii fi yeroo ammaa jijjiirama jireenya isaanii akkasitti ibsu. Nu barsiisanii jiru erga barannee fooyyoomne duraan qulqullina hin qabnu wanna nyaannu irratti wanna dhugnu irratti jireenya hundaafuu qulqullina wanna hin qabaanne yoo akka kushiinaattis bakka tokko horiidhaan bakka tokko amma hundaanuu addaan baanee jirra gargar baanee mana jireenya kophaatti ijaarranne shintibeetiin keenya kophaadha fayyadamna qulqullina naannoo keenya eegganne daa'imni keenyas qulqullina ta'e. Manas immoo mana horiitii fi mana kushiina addaan baasaa jiran. Manni horii sun manni kushiina sun eeleetti godhatu bunatti godhatu. Manni horii sun irriibattillee akka seenanii hafuurri horii dhoqqeen horii fincaan horii bashitaan taane addaan baa jira. Addaan baa jira namni gorsa argatee baay'ee fala argachaa jira namni kee. Aduu shaniiti jammarree hanga aduu 12 ga'oo ji'a ga'oo walitti dhufnee gorsanii isaan nu gorsanii nus immoo hin ergina. Dubartii ulfaa gara mana haakimii daa'ima akka nyaata isaa akka itti eegamu aannan irree harma akka itti toosiftu hundaa hin timne isaanis nu gorsanii nus immoo gorsa isaa fudhannee irratti dhiyaannee wal gorsinee achi ergamanii achitti deechi dubartiinis. Horiin fi namni mana garaagaraa akka jiraatu akkasuma qusannaa maatii boolla goggogaa fi boolla dhangala'aa akka adda addaatti itti fayyadamnu kana barumsa argannee irraa jechaadha. Garasiin kompoostii fayyadama. Manatti sifa ampoolii tokkoo fi akka istoofiitti nu fayyada. Mana fincaanii ammayyaa kanatti dhufnee irraa jechaadha. Qulqullina keenya eeggannaa horiinis bakka itti galu qabaanis bakka itti galu gara galla. Isii ture keessa baay'ee goddamaa turre iyyuu manni fincaanii hin jiru. Asiin daganaa dukkanaan kun migira keessa deemne teenyee gallaa
Sanyii irraa san deebinee immoo gibbitti tolfannee gisee feenes baanu akka dibbii keenya tajaajilannee ol deebine. Isas tasfaa tokkotti argan. Waa'ee immoo amma kaattan kanaas ikkibinaan nasaan takkame. Obbo Taaddasaa Kabbadaa jiraataa ganda Adaree Bordomaati. Mana jireenyaa ganda baadiyyaa keessatti yaadamne gamoo abbaa darbii lama ijaarrachuun haala miidhagee fi ammayyaa'een keessa jiraachaa jiru. Fayyummaa isaanii fi hawaasa ganda isaanii irratti jijjiirama jiru irratti yaada qaban dubbatu. Xidaatiin duratti hin jiru. Waa'ee xidaatii, waa'ee bashitaa kalaakkaluu, manni fincaanii qotamee saraatan irra deemanii barsiisanii tamaartisanii aana dhaa'ee cufanii warri immoo asitti ramadame kunis wal qarqaarree akkuma jaarsatti immoo walitti ijaabnee uummata gorsinee bashitaan akka biyyarraa kalaakkalamu dhibeen akka biyyarraa hafu hunduu mataa mataadhaan mana fincaanii qotateera. Qotatanii itti fayyadamu bakka immoo fasaashin itti gannamus hubboo wayii jedhanii gorsa kennanii fi godhama. Namni hawaasni keenya dubartiin deessu namni dhukkubsate gizeedhaaf fala argachaa jira. Baay'ee qarqaramaa jira. Sa'aatiin naqnaan sa'aatiidhaan dubartiin halkanoo dhayxe deessee ganoo maaragiidhaan galtii baay'ee qarqarsa nu ta'eera hawaasni baay'ee itti gammadeera. Gama biraatuun gaaffiif kunniin hawaasaa yeroo yeroon deebii akka argachaa deemu taasisaniiru. Hawaasni komii qabu san wal qabatee dhiyeessiidhaan wal qabatee ta'uu danda'a, simannaan wal qabatee ta'uu danda'a. Inni sun akka fooyya'u hojii bal'aan hojjetamaa ture jechaadha. Hawaasni keenya hammam nurraa quufe hammam hojjetaa jiru kan jedhu kana sirriitti hojjechaa turre. Parsantii 92 ol hawaasni akka nutti quufe ragaadha kan qabnu jechuudha. Hawaasni itti quufinsa maamilaa yerootti sassaabaa kan jirruu fi kenniinsa tajaajila fayyaa keenyaatti gammadaa kan ture ta'uu isaatii fi akkasumas gamtaa misooma daree dubartootaa cimsuun dandeettii ga'umsa ogummaa isaanii madaaluu akka danda'an dubbatu. Gamaadaa keenya gamtaa misooma dubartootaa keenya baay'ee ciccimoodha marii isaanii walirraa kan hin cinnedha jechaadha. Qindoomina ogeessonni keenyaaf hojjettoonni ekstenshinii fayyaa qabaniin qindoomina hojjettoota ekstenshiniif caasaa gidduu jiruun akkasumas immoo qindoomina gamtaa misooma dubartootaa sadarkaa gandaa jiruun kan dhufedha jechuudha. Ijaarsa gamaadaa keenya haala itti fufiinsa qabuun fi dubartoonni duraanii bara 2012 kan leenji'anii COC kan fudhatan jiran garee keessa. Gaggeessitoonni garee misoomaa goonee kan itti fayyadamne dubartoota leenji'anii madaallii ga'umsa ogummaa fudhatan itti fayyadamneeti. Jireenya isaanii irratti jijjiirama qabatamaan ganummaa caamummaan babal'isuun kanneen bireef muuxannoo qaban qooduuf qophaa ta'uu isaanii dubbatu. Mana fincaanii ijaarradhaa jireenya keechan horiin addaan baanne wal gorsinaa ukkas. Deechuun teenyas immoo manatti hin deechuu mana yaalatti manatti da'uun qabdu achitti hunduu kittibaata sila fudhatu haati fudhatti ilmoonni sila fudhattu duraan baddalamaa kan ture amma hundarraa bilisa ta'ee jira. Veterinariin fayyaa rifeerrii buufata fayyaatiin raawwii olaanaa galmeessuun moodiila ta'uu danda'aniiru. Qanceen keessa bakki ammatti argamu aanaa Wucaalee buufata fayyaa muka xurriiti. Akka aanaattis aanaa tiraansfoorm ta'e akka buufataattis buufanni fayyaa ammatti argamu kun buufata fayyaa raawwii olaanaa qabu keessa isa tokko. Jira buufanni fayyaa keenyas buufata fayyaa raawwii olaanaa qabu. Riifoormii akka seektara fayyaatti hojirra oolchinu keessaa isas parsantaa 99 achiif kan goone ta'uu isaati jecha. Riifoormii dhaabbata fayyaa bu'uuraa kana parsantaa 97 iskoor goone irra jechuudha akka peeji. Riifoormii dhaabbata fayyaa kana immoo ikiriik jennee kan irratti hojjetaatti turre naannoo parsantaa 94tiin raawwii hojiilee ijoo immoo naannoo parsantaa 94tiin aveereejii yookaan qabxii giddugaleessaatiin buufanni fayyaa muka xurrii qabxii 93 fiduudhaan buufata raawwii olaanaa galmeesse ta'eera jechaadha. Buufata fayyaa raawwii olaanaatti fiduudhaaf ulaagaa 3 qaba. Raawwii hojiilee ijoo qaba. Riifoormii buufata fayyaa qaba. Ganda modeelessuu qaba. Akkuma jalqaba kaase ganda modeelessuu parsantii 89 raawwii hojiilee ijoo parsantii 87 fi riifoormii buufataalee fayyaa parsantii 90 taasisuudhaan buufataalee fayyaa 6 qabnu keessaa buufata fayyaa sharraawwii olaanaatti fiduu dandeenyeerra. Buufanni fayyaa qabnu hundumtuyyuu high performing PHC nu ta'anii jiranii jechuudha. Kanaaf parsantii 100 naannoo kanatti achiif goonee jirra. Buufataalee fayyaa keessatti qulqullinaa fi magariisummaa mooraa eegsisuun hawwataaf miidhagaa taasisuu isaanii haala qabatamaan jedhurraa hubachuun danda'ameera. Buufata fayyaa hawwataa mijataa fi iddoo nageenyi isaa eeggate taasisuudhaan wal qabateetis hojii bal'aan bara kana hojjetame
milkeessineerra. Buufata fayyaa mijataa miidhagina qabu hawwataa ta'e taasisuudhaan wal qabatee hojii bal'aan hojjetamaa ture. Dhaabbilee fayyaa keenya hawwataa taasisuu hojii wal qabatee hojii bal'aatu hojjetamaa ture. Iddee tajaajila hawaasaaf mijataa taasisuu irratti hojjennaa akka silaa amma laaltan buufanni fayyaa kun faawunteenii yookaan faafaatee jennuun kana iddoo kanatti kan hojjennee jirru hawaasni kun gara buufata fayyaatti yeroo dhufan gammadaa ta'anii sammuu isaanii rifrees godhanii akka tajaajila argatanii galaniif kana hojjennee. Akka buufata fayyaatti buufata fayyaa hawwataa gochuudhaan hawaasni gaafa tajaajila buufata fayyaatti dhufee argatu keessatti dhibee isaa akka dagatu gochuudhaan waan miidhagaa biqiltuu adda addaa waan miidhagaa fuuldura mooraa buufata fayyaa keessatti bareechuudhaan wal qabsiisee hojii guddaa akka buufata fayyaa keenyaatti hojjechuun danda'ameera waan. Buufanni fayyaa keenya akka hawwataa ta'u tajaajila qulqullina qabu akka inni kennu waan hedduu inisheetivoota haaraa hedduu hojjennee jechuudha. Kenna tajaajila dhaabbilee fayyaa fi itti fayyadama isaa laalchisee tajaajilamtoonni yaada isaanii akkasitti ibsu. Manni buufata fayyaa kun erga asitti dhufee namni baay'ee gargaarsa argateera. Kan dhibames dandeessus gargaarsa argateera. Amma xinnoo baafne kan guddaa baafnu waan qallaalii baafne fayyadamaa jirreen galateeffannaa. Har'a buufata fayyaa kana mucaa kana na jalaa dhukkubee birrii 400 wayi kaffallee isaan waggaa tokko maatii muluun itti fayyadamu jechuun maatii muluun itti tajaajilamu jechuun baay'eetti waan nagaa waan gaariidha jecha. Guyyaa afuras tureera baay'ee das na'eera shaggaadha baay'ee das nama tan qabaaqabanii shaggaadha. Xiqqoo daa'ima dhukkubee guddaa isaa dhukkubee dhufnee itti fayyadamaa jirra. Deemsaafis ta'e hundaafuu itti gammannee jirra. Tajaajila as keessatti argadhu baay'ee waan namatti tolu. Haalli isaanii haalli qabiitii isaa itti nama qaban waan gaafatan sana gaafii quubsaa nu kennu baay'ee waan namatti tolu. Buufataalee fayyaa keessatti dawaa gahaa qabaachuu fi galii keessoo guddifachuu danda'aniiru. Mana qoricha moodela hawaasaa bara 2014 ban kun gaaffin hawaasa keenya inni tokko dhiyeessii qorichaan qabdanidha dhaabbilee keessan keessa. Sana furuuf mana qoricha moodela hawaasaa wanni godhanne kireeffannee ni jalqabne jechuudha. Bara kana garuu ijaarree jirra gamoo G+1 kan jennu kanaan jechuudha. Gara miliyoona 4.7 hojjennee jechuudha hojii kana. Yoo isa hojjennu keessatti gaa qoricha achi keessatti guutamuu qabu. Duraan biiroon gara 300 ta'an nu deeggara. Nuyi garuu 500 itti daballeet 800 qoricha achi keessatti galle. Dhiyeessii qorichaatiin wal qabatee parsantaa 90 ol akka buufata fayyaatti qorichoota barbaachisan dhiyeessineeti kan jirru jechuudha. Kaanaa keenyatti mana qoricha hawaasaa lama hundeessuu dandeenyeerra. Ogeessonni dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila kennaa jiran ilaalchisee yaada qaban ibsaniiru. Dhaabbileen fayyaa keenya fooyya'insa guddaa agarsiisaniiru. Kenna tajaajila irrattis waan hojjenne waan waraqaa irraa mul'atu qofa osoo hin ta'in waan qabatamaan lafarra bu'u, waan hawaasa keenya fayyadu, waan uummata keenya fayyadu, waan fayyaa dubartootaa, fayyaa daa'immanii fooyyessu hojjenneerra. Akka buufata fayyaa keenyaatti naannoo parsantaa 89tiin xumurre jechaadha. Kenna tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii fooyyessuudhaan wal qabatee kan biraallee hojii dhukkuba daddarbootiin wal qabatee wanta kana fooyyessuudhaaf gurmaa'insa dhukkubsataa haala mijeessuudhaaf kutaawwan tajaajila bal'ina adda baasnee hojii bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Dubartoonni naannoo parsantii 82.7 ta'an dhaabbilee fayyaatti da'aniiru. Buufata fayyaa keenyatti taargeetii isa tokko jennee kan teessifanne keessaa inni tokko hojii kenna tajaajila fayyaati jechuudha. Kenni tajaajila fayyaa nuti sadarkaa gandaatitti kenninu, sadarkaa buufata fayyaatitti kenninu maal fakkaataa kan jedhu yeroo yeroodhaan ilaalatti kan turre bara kana keessa almost hawaasa akka kilaasteraatitti qabnu keessaa parsantaan naannoo parsantaa 99-98 ol ta'an dhaabbata fayyaa keenyatti dhufanii tajaajila argataniiru jechuudha. Nyaata haadholiin argattu keessaa waanuma laallu as keessas guutuun isaa akka jira karoorallee baasnee fiitii jechuudha asitti kan fudhatan fedhii isaaniitiin. Ganama maal nyaachuu qabdan gaafannee sa'a booda hoo maal nyaachuu qabdan haadhi takka immoo guyyaatti ogguu meeqa nyaachuu akka qabdu san barumsa kennaa fiitiidha kan jiru isuma irratti hundoofneeti asittis immoo kan argachaati jiranidha jechuudha. Raawwii hojii fayyaa godinichaa milkeessuuf deeggarsaaf hordoffiin sadarkaan taasifamaa tureera. Biiroo irraa jalqabee ramaddii ogeessota as keessa jiranii geggeessine godinaan adda qoodne ekspertoonni keenya godina isaanii akka qabatanii ceesisan taasifne saniinis milkaa'ina irratti argannee jirra. Hordoffii deeggarsa cimaa qindoomina qabu hooggansa ogeessi sadarkaan jiru qaamaan deemuudhaan bira gahuudhaan deeggaraati kan turre jechaadha. Gandarraa eegallee hanga buufata fayyaatti jechuudha. Deeggarsa adda addaati jechuudha kan taasifamaa ture.
deeggarsaaf hordoffiin sadarkaa garaagaraatti taasifamu hojii keenya karaa barbaadamu saniin akka galmaan geenyu taasiseera. Fuula duraatis muuxannoo kanarraa baratanii babal'isuun dhimmoota hojjetaniif karoorfame ibsaniiru. Hundumtuu yoo walitti dhufee humna walii ta'e wanni hawaasa keenya dafnee hin jijjiirreef hin jiru jechuudha. Jijjiirama duubatti hin deemne fiduu akka dandeenyu ilaallees arginees jirra waan ta'eef kan itti fufsiisuu ni dandeenya. Karoora tiraansfoormeeshinii fayyaa lammaffaadha jechuudha kan hojiirra oolchuu eegallu waan ta'eef isa kanas bifuma kanaan kan itti deemnu ta'a. Kaayina kanammoo akkamitti babal'isna kan jedhu immoo itti deemaa jirra fuulduratti hojii kana daraan hojjenna kan jedhu. Bu'aalee argaman kana dhaabbilee fayyaa keessatti jijjiirama jiru kana akka itti fufsiisaniif immoo qaamota biraatiif muuxannoo yeroo yeroodhaan dabarsuudhaan hojii kominikeeshinii irratti hojjechuudhaan akka itti fufanne taasisna jechuudha. Aanota qabnu tokko haarawa ceesisuun irraa eegama. Lammata warri ceesifne sun iddoo isaanii qabatanii jiddugala muuxannoo ta'anii aanota ollaatiif akka tajaajilaniif deeggarsaaf hordoffii cimaa goone jabaatanii adda duree isaanii qabatanii akka itti fufan gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a.